Akkam jirtu Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam bultanii har'a ammoo sagantaan xiqqoo ishii gabaabduu dhimma Harargee fi dhimma alagaan Oromoo keessatti yookiin Oromiyaa keessatti maal akka godhaa jiruu fi Oromoo irratti maal akka godhaa jiru waliin ilaalla. Oromiyaa keessaa ka rakkoon Harargeedha. Harargee jechuun uummata maddi galii isaanii guddichi jimaa ta'edha. Yeroo garagaraatti kallattii garagaraatiin jimaa kana irratti duulamaa tureera. Yoo barbaadan inni tokko lafaa ka'ee jimaan haraam jedha. Inni tokko lafaa ka'ee jimaa qama'aa ooluun duriyyee nama gootii jedha. Garuu Harargeedhaaf jimaan lafee dugdaa jireenya hawaasa sanaati. Jimaan badee taanaan hawaasni sun oopshinii biraa yoo hin qabaanne hawaasni Itoophiyaa keessatti jalqaba beelaan dhumachuu danda'u rakkoo guddaa keessa seenuu danda'u hawaasa Harargeeti. Sababiin isaa lafa qonnaaf mijaawaa ta'e lafa diriiraa bal'aa hin qaban. Lafti isaanii garuu jimaadhaaf, kuduraadhaaf, muduraadhaaf, bunaafis lafa mijaawaadha. Garuu kuduraa fi muduraan bunas dabalatee oomishni isaa akka jimaatitti waan hin taaneef Harargeen jimaa akka madda galii olaanaatti godhatee sararraa kan ka'e viillaa fooqiin awwadaa keessatti argitan, magaalaalee Harargee keessatti argitan, Direedawaa keessatti argitan, Harar keessatti ijaaramu, Baabbilee keessatti ijaaramu. Hundi isaatu magaalaalee godina Harargee bahaa fi dhihaa keessatti kan ijaaramu sababni isaa sababa jimaati. Jimaan waan akka salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Kanaaf jimaan aadaa Harargee wajjin illee waa hedduu wal qabata. Haa ta'utii garuu kallattii mootummaatiin yeroo garagaraatti jimaan kun aggaammii hedduutu irratti godhamaa ture. Jimaa aggaammiin hedduun irratti godhamaa ture kun yaadadha. Waggaa 2-3 dura jimaan Harargee irraa akka gara Finfinnee hin seenne godhamee balacceedhaa fi jimaan uummata kaabaa kun qofti gara Finfinnee seenu godhamee rakkoon guddaan uumamaa ture. Mootummaan mataa isaa waldaa mataa isaa tan ta'e ijaaree waldaa sana malee akka uummanni hin gurguranne uummanni gabaa dhaqee dhabee oorruu irratti jimaan akka badaa ture. Irratti rakasiisanii even jimaa oorruu irraa fuudhee qonnaan bulaan Harargee yeroo gabaa dhabu gatiin baajaajaan inni kafaluu fi gatiin jimaa itti gurguru kan baajaajaaf galaaf baha irra baasu kisaaraa keessa akka ture uummanni Harargee qonnaan bulaan Harargee ifatti beeka. Sanbiraayyuu darbee Harargeen baroota dheeraadhaaf jechuudha. Halkan keessa dabree zamana TPLF aangoo qabatte kanatti karaan Harargee kun ni cufama. Karaan Harargee kun yeroo cufamu dabree abbaan rabbiin balaa sana irra buuse harka shiftaa bu'ee ni saamama. Garuu ajjeechaan hin turre. Konkolaataa caccabsuun maal gochuun hin turre. Namti yoo dhaabisiin jette hin dhaabdaa maallaqa sirraa fudhataniitiin gassi dhiisan saamanii ajjeechaan lubbuu zamana sanniin keessa very rare yoo ta'e malee akka ammaa kun hin turre. Yeroo ammaan tanaa garuu ajjeechaa qofaa miti ilmi namaa fudhatameetiin deema fudhatamee ammootu guyyoota hedduuf miilaan deemsifama karaa kan deemsanillee yeroo baay'ee halkan keessa waan ta'eef namoonni qabamanii deeman kun idduma seenan uyyuu hin beekan. Karaatiin beeyndoo siin deeman eenyullee taanaan konfiijinii keessa waan seenuuf jechuudha. Erga iddoo barbaadan gahanii booda ammootu qarshii 250 xiqqaan jechuudha. Xiqqaan qarshii 250 inni guddaan ammoo hanga miliyoona 8 gaafatamee jira. Kuni biyya mootummaa qabdu keessatti biyyi nagaa qabdi biyya bulchaa jirra kan jedhan har'as taanaan magaalaalee bulchuu ummata isaaniif laaffate bulchuu qofa yoo taate malee baadiyaan isaan harka hin jiru ummanni ammallee isaaniif hin laaffatiin mootummaa kan harka hin jiru. Kanarraa kan ka'e Harargee keessattuu warri Harargee dhihaa jechuudha. Jimaan isaanii eessumaayyuu ka'ee Finfinnee seenee gurgurachuu hin dandeenye. Ummanni kun balaa hamaa jala seenaniiru. Yoo deeggarsa taate yoo abbaa qabeenyummaa taate aktiivistoota naannoo kanaa ba'an hedduu isaanii yoo kan laallu taate deeggarsa mootummaa kanaaf bal'inaan godhaa jiru. Hedduun isaanii harki caalaan isaanii kanneen dur mootummaa kana morman maaltu ta'eeti uummata Harargee irratti balaan kun ga'eere. Arsiiyyuu yoo fudhatte amma qamadiin irraa oomishamee uummanni cal'isee waggoota dheeraadhaaf kan beekamu uummata kana jedhame maaltu galee ture. Har'a balaan godinoota kanneen irratti kan hammaataatiin jiru. Mootummaan osoo beeku shiftaa ijaaree bosona naqee bosona keessatti uummatan qaban uummanni saamama maallaqni kana keessatti yookiin gahee maallaqa saamuu kana keessatti mootummaan ifatti harka keessaa qaba. Shakkii tokko malee sababiin isaa maallaqni saamamu tokkoon saantimni isii jechuudha. In millions saantima 250 irraa eegalee hanga miliyoona 8tti maallaqni uummata irraa itti gaafatamu kuni baankii mootummaa Itoophiyaan Commercial Baankitti seensifama. Yeroo uummanni dhaqeetiin isaanitti iyyatu waraqaa koortii fidii jedhanii. Yeroo waraqaa koortii fidaniitiin namoonni dhufanitti baankiin sun completely dhabamee jira. Kan kana gochuu danda'u qaama mootummaa oofisa gurguddaa keessa jiru dameelee gurguddaa biyyattii hooggansa baankii keessa akka jiran ta'e beekama. Kanaaf mootummaan ta'e jedhee uummata Harargee cabsaa jira. Ta'e jedhee uummanni Harargee ajjeechaa jalatti kufaa jira. Nama lubbuudhaan shufeera amman gadhiyoo kan ajjeesan sirriitti hubadhaa waan nama dhukkuba jechuudha. Abbaa ijoollee 3 haadha warraati maatii isaa irraa shufeerummaa.
maal godhani madaa qaba dhahaa qaba namni dhahaa qabu kun deemuu dadhabee jennaan rasaasatti lakkaa'anii ajjeesaniiti biraa deeman isaan fuudhaniitiin bosonaan seenan ammoo 500,000 irraa fudhataniitiin maatiin san kafalee gadi dhiisan maatiin garuu maqaa keenya yaaminaa waan nutti deebi'u hin beeknu gochi ta'aa jiru kuni sa'atii eeggataniiti ta'e jedhanii hojjetaa jira waan ta'eef beekuun baay'ee yoo nu beekan waan kana maqaa keenya nu yaamtaniitiin beekan rakkoo guddaa sodaa not only shiftaa bosona jiru osoo hin taane caasaan mootummaa ganda keessa jiru iddoo jimaan kun irraa ka'u hundi basaastuudhaan walitti hidhamee deemaa waan jiruufi sa'atii isaanitti ka'u itti riippoorti godhama iddoo sa'atii isaan achi gahan itti riippoorti godhama makiinaaleen sun dhaabbachaatiin jiran kanaaf ganduma isaanii keessatti caasaan mootummaa kan achi keessatti dhokatee uummata basaasaa jiru waan jiruuf uummanni mootummaan abbaa biraatii miti shiftaan isumaan uummata kanatu ka gadi bahee isaanillee filata uummanni kun kan filatuuf maali optionii qabaateeti miti there is no option carraa hin jiru maqaadhaa fi filannoo keessa seenaa jedhamee yeroo silaa ummanni filannoon hin jira jedhamee guyyama tokko namummaan isaanii mormu tokko bakka jirutti Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Iddoo Amaarri itti dorgometti alatti jechuudha. Oromiyaa keessatti bakka takkatti illee bakka filannoon dimokiraatawaa gaggeeffame iddoo mormitoonni jirtutti tokkoon isaallee hin jiru. Namni tokko mo'achuu yoo lafoota baadiyyaa keessa ture hin jiru. Because wanti amma laal mararaan jedhee ganda ani itti dorgome bakka tokkee jedhamutti hatamee jira saamichi jedhee bakka ganda inni dhalatee filannoon achi gaggeeffame. Kanaaf rakkoodha. Gara biraatiin ammoo mootummaan kun hawaasa Harargee bifa kanaan dararaa balbala Finfinnee hundarraan makiinaan Finfinnee seenuu dadhabe hin jiru. Oomishni Finfinnee seenuu dadhabe hin jiru. Jimaan bakka hundarraa seena, bunni bakka hundarraa seena, qamadiin ni seena, xaafiin ni seena, oomishni biraas ni seena. Maaltu tuqeree Harargee lixaa kana? Even Harargee bahaa irraallee ni seenaa jedhamaadha. Xiyyaaraan haa seenu, baaburaan haa seenu, Allahu alam. Harargee bahaa irraallee jimaan ni seenaa. Harargeen dhihaa maaf Harargee taate? Harargeen dhihaa akka tasaa ta'ee ji'oogiraafii taatee dhiyoodha. Garuu oopshinii isiin qabdu, oopshinii xiyyaaraan qabdu. Maal oopshinii isii qabdu? Lafarra fayyadamu. Umma Harargee bahaa akka jiru xiyyaara deebi'eera namni Finfinnee dhaquudha. Namni lafarra konkolaataa halkan akka durii oofu tokko illee ni jiru. Kanaaf ummata kanaaf mootummaan kun diinummaa ofitti horaa jirtaa kana qabadhaa sirriitti jala sararaati. Ummanni kun kan har'a isin akkana darartan boru waan isin godhu eeggadhaa jechuun barbaada. Iddoo filannooleen laala Harargees ta'ee Baalees ta'ee even hanga Arsii keessattuu naannoo Asallaa kan yoo fudhatte. Naannoo harma muraa fi harki muraan uummata Arsiitti gaggeeffamu. Irratti warroonni paartilee saba Amaaraa keessaa dhufan filannoo isaanii alaabaa milinik baatanii alaabaa kaleessa uummanni keenya hawwan keenya harmi irratti muramee fi harki irra murate Asallaa irratti bashannanni filannoo karaa nagaatiin gaggeeffatan. Whereas baadiyyaa Oromiyaa irratti Oromoon uummanni nagahaan bahe dhiiga itti kafale, wareegama itti kafale. Kuni ammoo mootummaan ta'e jedhee Amaaraa haala mijeessuu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo akkuma caccabsina jedhee cabsu Oromoodhaaf ammoo karaa itti cufutu ture. Kanaaf Oromoon Itoophiyaa keessatti yookiin ammoo qaamni mootummaa kanaan mormu inni kamiyyuu carraa lammataa filannoo lammataa akka hin qabne uummanni Oromoo sirriitti beekuu qaba. Kanaaf ammoo Oromoon hanga har'aallee filannoo hin arganne nagaan jiraadha.